gara miidiyaa barakatiinis gara hundaanu waamicha jabaa isinii goone jirra irraa inafamu irraa inafina irraa inafamu irraa inafina irraa inafamu irraa inafina. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tamsaasa Islaama miidiyaa barakaa. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Beektu inda barfatina. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waan himamu reddeebi'uun barbaachisu isinuu akkanattuu ni hubattan ifaa jannataatu sagantaa eebbaa alhada as deemu galgalatti qaba waan biraati miti hin jaallattu malee hin jibbitan. Yaa ifaa jannata oomisha hayyoota waardiyyaa islaamaa dhaaltu ambiyoota leenjisee barsiisee dhiiraaf dubartootaan eebbaaf dhiyeeffate ilmaa musliimoota. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya marti keessanuu akkuma isin ibsamuuf yaalamee turetti hundi keessanuu alhada guddaa dhufu oollee galgala isaa eebba guddicha kan akkaan bareeduu fi miidhagu markaza ifaa jannataa keessatti isiniif qophaa'ee jira. Akkaan irraa inafne isiniin jenna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Warri lafaatii fi warri gubbaa bakka isin jirtanutti nageenyi rabbiitii fi rahmanni rabbii isinirra haa jiraatu. Amiin. Wanti hadhaa fillafiitii keessan nu dhaabe sababa eebba markazaa ifaa jannataati. Ustaaza keenya jaallatamaa fi kabajamaa qilleensa gubbaarrattis jaallatamaa lafarrattis jaallatamaa daa'ii qilleensa kanarraatii fi daa'ii lafaa Ustaaz Abu Hureyraatu eebba qaban markaza ifaa jannataa keessatti eebba qaban. Guyyaan isaa yoomi jechuun keessaniin oolu guyyaan isaa sanbata guddaa as dhufu kana Shaabaana 27 waggaa tokkoof waan laffa'anii barsiisaa turaniif hamma eebbisuudhaaf waa hunda isaatu xumuranii waan isin eeggataa jiranuuf maqaa rabbiitiin markaza ifaa jannataa keessatti isin waamnee jirra. Hinafamu warri lafaas hinafamu warri gubbaas hinafinaa isiniin jenna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hawaasa islaamaa kan fagoo kan dhihoo kan onlaayinaa kan lafaa hundi keessanuu guyyaa alhada achi as adeemaa jiru. Waa guddaa wahiitu jira eebba barattoota markaza ifaa jannataa kan ustaaza keenya ustaaz Abu Hureyraadhaan durfamu irraa hinafina irraa hinafamu isiniin jennagaa. Allahu akbar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Miidiyaa waan kana nu waraabu jiru miidiyaa barakaa jala seenaatii nu jajjabeessaa jecha alhada oollee yookaan sanbata guddaa oollee galgala isaa saatii 2tti yookaan akka Dubaay saatii 3tti akka Suudii saatii 8 irratti sagantaa galgala keessaa markazni ifaa jannataa eebba bareedaa qaba waan ta'eef gara miidiyaa barakatiinis gara hundaanu waamicha jabaa isinii goone jirra irraa inafamu irraa inafina irraa inafamu irraa inafina irraa inafamu irraa inafina. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan asitti argamnee fi sababa eebbaa markazaa ifaa jannataa kan ustaaz Abu Hureyraadhaan durfamu isaa eebbisiisuudhaaf sanbata guddaa deemu kana waan eebbifamuufu warroonni karaa onlaayiniitiin hordofaa jirtanii fi warroonni lafarrattiin hordofaa jirtan guyyaan eebbasaadha sanbata guddaa deemu galgala keessaa waan ta'eef irraa hinafina irraa hinafina irraa hinafamu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi. Eddeera qanuun hin beekuun tiraanspoortii rakkadhaa yeroo tokko tokko eddeera qanuun hin beekuun bakka qanuun qofa natti himtanii akkasii yaa ifaa jannata oomisha hayyoota waardiyyaa islaamaa dhaaltu ambiyoota leenjisee barsiisee dhiiraaf dubartootaan eebbaaf dhiyeeffate ilmaa musliimoota. Yaa ifaa jannata oomisha hayyoota waardiyyaa islaamaa dhaaltu ambiyoota leenjisee barsiisee dhiiraaf dubartootaan eebbaaf dhiyeeffate ilmaa musliimoota.